Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota soorsaa YouTube akkam jirtu obboleewwan kiyya fayyaa nagaa keessanii baga jiraattanii horiin isinitti agarsiisaa naannoo mana kooti baga fayyaa taatanii manni kiyya waan irra geessanitti agarsiisuudhaaf har'a bakka manaa deemee jira. Lafa Finfinnee irraa ka'ee warra gurii hin beektu yookaan immoo warra Tolboolootti dhiyaatan hin beektu jechuudha laficha bakka isaa. Laficha erga gaafsanaatti deebi'ee waraabne bakkuma jaaraa isaan jiranitti dhiisee. Erga sitti deebuun natti hin tolleen isatu dhufee ilaalame soorsaatu malee har'a dhufee ilaaluu dhufee jira. Kunoo ani qalloon keessanii waaqayyo si haa gargaaru naan jedha. Kunoo manni kiyya kanarra ga'eera. Kun manyitaa kooti. Manyitaa kennaa badheera. Simmintoo jiruuf sanaa kaasee amma iddoo kanaatti manyitaadha jechuudha. Yoo sirriitti dukkanaa'e kaameraan koo obsumaan na dhaggeeffadhaa dhiifama wajjin baga fayyaa naa taatanii bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu isiniin jedha. Aliif waan hojjetaa jiru waan irraa hanga isinitti agarsiifachuu dhufe biyyoon kan simmintoon kun immoo kan bu'ee jiru kuni waliin makanii kanatti laxxafu natti fakkaate. Kun immoo maskootiidha. Maskootii manyitaa kanatti aanu jechuudha. Kun immoo dhumatee jira laala kunoo asirraan ol baay'ee jira. Gubbaa ishii feernoo haftee jirtu kunoo sibiila san bichaarra geenyaan ishii har'a dhumatee na qorqoorrootu irratti naa ba'a. Waaqayyo si haa gargaaru naan jedha illee na eebbisaa. Silaa viidiyoo ilaaltu malee laayikii gochuun beektan warra kaan laayikiin gootan garuu warra kaan immoo laayikiin gootu maal akka ta'e naan galle. Amma feernoo isheen dhadhaabattu suni mataan sun cufamtee jennaan qorqoorroon irratti naa ba'a. Kuni manyitaadha tokko jechuudha. Kun inni simmintoo sanarraa kaasee kun simmintoon bukeeffamuu jedhu kanaa wajjin. Asiis immoo manyitaan tokko jira. Abbaa lamaa isiniin jedhee mitiidha kana dura meeshaan kennameera. Borsaa kunis kaa'ee. Kun immoo manyitaa tokko jechuudha hanqeessummaa. Yookiin immoo kan ilma kootii boodannaan da'u. Manyitaa tokko kun immoo lagantini bulukkeetti kaa'amee jiru kana asittii fi sun manyitaa tokko bulukkeettiin kaa'amee jiru sana achi isinitti agarsiiseen ga'e. Kun abbaa tokkooti jechuudha. Naamni achitti sun. Sun maskootii karaa ciisichaati. Kun immoo bulukkeetti argaa jirtanii kana asii fi iddoon dhaabadhee kun keessi fi amma bulukkeetti amma kunoo girgiddaa kanaatti manyitaa tokko maskootii isaas immoo kunootti. Maskootiin kanaa kunootti dhiifama nama warra hojjetaa jiruuf sagaleen koo galaara. Sagaleen isaanii galaara. Kuni maskootiidha. Kunoo gubbaan isaa immoo akkasi. Argitanii? Laayikii godhaati na jajjabeessaa. Gaafa mana kana keessatti galoo oolaan bitee isinii qalaan iyyuu laayikii godhaa isiniin jedha isinii wayyaa. Kun manyitaa karaa tokkoon ol seensisu jechuudha bakka kun. Kunillee kan karaa tokkoon ol seensisu iddoon kun. Kun immoo geexii dhumaa kanatti kutee hambise akka agartanii. Kuni lafti bulukkeetti dhaabatee jiru kunii fi walakkaan kuni bareedinumaaf hafe. Wayiin immoo asitti bishaan harkatti dhiqatan kaa'uun hangashachuu nan danda'a jechuudha. Gubbaan isaas kunootti guyyaa xaaraan irratti hin baane garuu saaloonitti hin baane saaloon isinitti agarsiisa. Kun immoo barriidha. Maasitti barriidha natti fakkaata maasitti. Asumatti nu eegda akkaataa. Kun antini isaati. Meelaa badeera. Kuni maal jedhama barandaa isaati jechuudha kun. Barandaa isaati kun ganaa dhaabamee isoon dhaabatee jiru sana asitti barandaadha. Hin beektu girgiddaa isaa kunoo sunu argaa jirtu. Kanarra ga'ee jira manni koo aduu sana agartan. Waaqayyo akkasitti na gargaaree akka ajaa'ibaatti. Sun immoo maskootii saalooniiti jechuudha. Akkanatti bakka fitachuutti jira karaa kana naannanisanii naa xumuraniiru. Waaqayyo haa galatu. Sagalee koo immoo beekaan gadi qabadhe yaa'u namni waan jiruuf namarratti ni duufani. Kun immoo saalooniidha. Sunitti mul'ata abdiin qaba garuu akkasitti isinii waraabee ilaala. Mul'ata. Kun saalooniidha jechuudha barrii sanarraa kaasee. Kun iddoo biyyoon jiru kanaa kaasee amma kaameraa irra dhaabatee jiru kan hundumaa jechuudha. Akkanatti naannee akkasitti naannee hamma dhufee barrii kana ga'utti jechuudha. Kun barrii manyitaatti ol gashu kun barriin kun kophaatti ta'e asitti. Amma asitti kun saalooniidha. Bakki suni maal keessa bakka hin taa'ee jiru kuni araazmaazanii akkuma sanaati garuu kan tiiviitti naan jedhee bakki bulukkeetti argaa jirtan yookaan immoo bakka sana maskootii argaa jirtan sana immoo bakka gabataa nyaataati naan jedhee yookaan immoo bakka itti taa'umsanii kophaatti taa'umsa kaa'anii nyaata nyaatan. Bakki kun immoo soofaa minaaminii kaa'amale
Yaw biiffee fi eenyu iddoon kaa'uun beeku garuu waaqayyo beekna gurguradha biiffee iddoon kaa'uun birriitti rakkadhee nan gurguradha biiffee. Dhugaaf biiffee nan gurguradha birriitti rakkadhee yoo ta'u baate firiijii bichaan bakka itti barbaade firiijii rakkoon qabu yoo dhibes iddoo kana kaawwachuu nan danda'a kun tirfii daandiin kun walakkaan tirfii lafa jira waan ta'eef bulkeetti amma dhaabatee roonaa kaasee amma kanatti tirfii waan jiruuf waan inni rakkisu hin qabu isin hin jira. Isinumti natti jabaadhaa malee. Isinumti natti jabaadhaa kuni girgiddaa manyitaati jechuudha. Kun eenyu keessa namni raaduu santi baara dhiifama naa godhaati nuuf galchaatuma dhaggeeffadha. Kanaafuu kana barbaada fakkaata warra si lafa bitachuu barbaadan bukkee kanaan jira lafti. Kun hojjaaramee jira manni bukkeedhaani mana tamaree keessatti agarsiisee miti eeggadha antini Afrikaa wayi. Agartanii qillixxiree magaalaa taa'eera akka jirutti godhatti tole zoom godhee sitti agarsiisa. Isinumti laayikiitti jabaadha. Mucayyoon ati eessadha waggaa meeqa hojjette jette na gaafattu ani Itoophiyaadha waggaa ani biyya Arabaa deemee fuufadheen galee waggaa meeqa hojjette hin jedhiini kun kan isaan namni suuraa raawwatee hojjetaa rumaal seetanii barandaadha jechuudha. Barandaadha jechuun nama xaaraa isaarratti immoo eenyuun hidhamu jechuudha. Shiboon ishiin argitan sun naa dhumatee jennaan qorqorroon irratti naa ba'a. Inni obboleetti ati eessadha waggaa meeqa hojjette ati kan naan jettu ani waggaa baay'ee hin hojjenne waaqayyoodhuma qofatu na gargaare gargaarsuma waaqayyootiin ijaarrachuu jalqabee jira malee waggaa 9-7 hojjedhee sitti fakkaatiini waggaa xiqqoon hojjedhee biyyi koo immoo eessa kanatti naan jettu dhaloonni koo Wallagga. Dhaloonni koo Wallagga lixamoo bahaa ennaa Wallagga Amboo gadi anan jiraadhu immoo bakka jaarsa koo jiru jiraadha. Bakka kolfaa akkasin kofaltanii yoo dubbadha. Kan isiniin jedha. Kunoo manni koo kanarra ga'eera as ilaalaa dheetan warra ala jiru daawwachiisaa jira. Ijoollee warra ala jiran obboleewwan keenya jechuudha. Hin dubbattu sitti sumatti dubbachaara. Ijoollee warra ala jiran kunoo manni kan koo kanarra ga'ee jira. Erga gaafsan dhufee ilaalaa jechaan hin jira. Shaggaa hojjetta mitiire? Akkuma kanatti hojjetatanii fakka abdiin kutannetti waan jira. Lafta doon qabamne akkanatti dhufanii asii naannoo kanaan gurguramu dhabu miti? Bakka kunoo dhagaa obboleewwan keeyya obboleewwan koo lafti naannoo kana guutee jira. Lafaa koottaa butaa qabadhaa bitaa. Garuu birrii miliyoona tokko gadi hin bittu lafa. Miliyoona gadi hin bittu isaa ol taanaan waraa jaalle. Isaa oliin irratti ijaartu isaa gadi hin bitattu. Kana siniin jedha waaqayyo sun eebbisu. Mucayyoon ati gaaffisa na gaafatte sitti meen jira ani kanan dhaladha achitti kanan jiraadhu immoo bakka jaarsi koo jiru hin jiraadha. Yoo dhufte mana koo nagarta bakka hin jiru. Kan lakkoofsa na gaafattu immoo lakkoofsa achirratti barreessee jira ilaalii viidiyoo kan biraa irratti. Yoo barbaadde siniin ka'a. Hundi keessanuu babbareeddota. Hundumti keessanuu bareeddu sinan jaalladha akkuma isin jaallata waaqayyo sin haa eebbisu. Kun manyitaa tokko jechuudha manyitaa tokko kuni manyitaa tokko warra dhuftanii asgorii yoo dhuftanii yookaan immoo asgoriin immoo yoo dhuftanii jechuudha asgorii sabbataarraa asgorii yoo dhuftanii hin bultu jechuudha mana koo kun kan keessummaa kan keessan kun immoo an keenya garuu halkan kaatanii nutti hanqoo kaatanii duutu halkan barree akka nutti gosokosne eeggadhaan jira yoo keessummaa mana koo dhufe amma nutti wagaa tarii warri boolootti galan warri walisootti galanii na bira goranii yoo bulanii manyitaa kana kanatti gosokofneefan. Siniinan jechaa jira been dubbattani moo akka barri kana natti rukunneef eeggadhaa jedhanii sagaletti. Jarri kaa booda isaan harkaan dubbatu afaaniin miti. Harkaan dubbatu isaan. Harkaas isaan dubbatan immoo nan dubbisaa waa isaan jedhanii deebisaaf. Tareechitanii ittumaarree ammamtee erga jammartanii mana kana. Torba sadii ta'ee sala.
Nai rafadhe. Anu ati dhimma rafadhe. Ay murtii jamaltaan hojjettan dhugaa. Ji'atti numa taachuudha. Gurraachu nagaa gaafa dubbadhu mul'attu akkasii. Achuma nagaa gaafa dubbadhu mee. Maal boobna achi deemee hin ka'u mul'attu. Bakka simintoo sana deeme. Namni mana ijaaruun laafaa maal haftaa? Maal haftaa? Doolaara mataa jabaatanii viidiyoo keenya daawwatanii laayikii haa godhani malee. Manni kanarra ga'ee. Wayin kan qorqorroo bitaa meen guddattu sinii binnaa booda. Qorqorroo naa kaffala. Anumaa sin rakkisu an qorqorroo naa kaffala gatii harkaa anuu nan kaffaladha. Kana fakkaata. Arki taraa wal liqaadha Oromoon of eeggadha ijoolleen ana laala of eeggadha an sinitti mee na gargaara achi bakkaani jarri na quncisanii laala kunoo aduu sana xiqqashuu hojjetanii har'a kunoo namichi bakka uffata narraa buusuu ka'e. Hin golfitaa si hamachaa hin jira ko. Dammi dhugaa ergasii siin dawwallee ijoolleen. Maal sitti matee miti viidiyoo irratti? Eega. Afuura sin kutaa isin lachan. Gaasha qabdani. Gaasha qabdani. Sin laafisa wanti ta'e. Diimaa amma gaafa ayyaanaa nyaatan gaa. Diimaa nyaatu sallee goommanni maalitti ta'e? Ati lammi goommana nyaatta. Eega. Kanattuu furdachuu dide. Jaartii sibixaa maal? Sibitti asitti iyyiti maal furdatta dhabi suuqatte si suuqqifte. Jaartii cufaa qayyare qayyare wayya dabalu way. Gadi tufi mee liqimsi. Tufi liqimsiin hin jira. Ana gooftaa koo uffata narraa baasisuu qajeelte waan nama na dubbiste. Kana fakkaata manni kiyya daawwadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata gaa manni kiyya yeroo qorqorroon irratti bammoo Waaqayyo jedhe samoona kan feetan. Waaqayyo nagar dhugaa Waaqayyo isiniin jedha. Dana baay'ee na naasisee birriin akka yaada nyaamare miti. Yaa inni kan isinitti waaqachuu hin dhufne yookaan isinitti boo'uu hin dhufne baay'ee si sodaachisaa isiniin jedhe dhugaa Waaqa baay'ee. Bituudha ammoo. Laftas isin jira ollaa kiyya ta'uu barbaadan kun lafti amma qalaadidha waa kanaan gurgurama. Argitanii kun hin gurgurama kun manneen gamatti ijaaramanii jiru. Akkanatti hin jiraachuudha lafti mana kiyya duuba ilaala. Qonna sana ilaalame amma achi keessan badaa kan qorqorroo naa kaffala lafaati sangaa sana ilaala akkatti namichi ittiin qotaa. Gartanii kun immoo faabirikaa hojjetanii manatti dhiyoodha. Na soorsa maal jettanii waan dubbatu. Bakka kanaaf kana fakkaataa bitachuu barbaadan dafaa gazzaba erga bitadhaa mana ijaarradhaa xaaxaan hin jiru. Xaaxaan hin jiru. Horii biyya keessaniis ilaalaa kunnoo namas ilaala kunnoo. Ay murtii dabootaan saba bakka ragaa jedhaadha namtu namatti iyyuu lagdis hin jiru caakkaa miti baay'ee murtiidha dhugaa. Naasin jaallannaa yaa ogaa kan ayyaana siniin hin jedhu kanuma qorqorroo natti dhagnoo jalli dhumate ijana keessaa baasuu fi mana ijaaruu jalqabee siniin jira. Amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti ijina gaa wal arguu immoo kun akkana sinii fakkaadha. Aduudhaan kan ofirra godheera garuu. Bareedina koo kanan bareedaati bareedduudha naan jedhu foon. Aanoo. Ati gurraacha na siin jiran. Gurraachatti heerumteetti tokko. Ati bareedduudha bareedda qonjoodha naan jedhu isaanis bareedu qonjoodha sinan jaalladha obboleewwan kiyya hundi keessan obboleewwan kiyya sinan jaalladha dhugaa. Laayikii dhuma godha yoo doolaarri sin marare namallee waa kadhachuun jaalladhu
Laayikii godha sabskraayibii naa godha yuutuubii waanis lafa waan kana fagoo irraa deemee dhufuun isinitti agarsiisuuf ani malee bashannana miti ani na dhufe dhugaa dubbachuudha. Kan maaliitiin fataan qorqorroo yoom irratti ba'a dubbatee lammii yoom irratti ba'a qorqorroo. Minaan nyaattee manaan baanee immoo maqaan balleessuu barbaadde kaameraa keessatti. Maal gootaree nyaattu sammas fidisiin jedha. Uffadhume uffadhu sillaana uffadhu. Gaafa duusaatti nama gubaa xilaa gootan hin jiru. Haala xilaa kun manni keenya manyitaa keenya irra takkoo dura manyitaan keenya. Kanaaf akkuma feetan nu godhaa jira dha. Lakki waan tokko taatan hin jiru nu jajjabeessaa baay'ee komantii baay'ee nu barreessu. Garuu si arrabsu. Ishii maaliif caqacaqxitaa siin jedhu. Maaliif ni caqacaqxitaa? Anarra goraa jiru koo. Eeka. Teessa anarra goraa jiru. Eeka. Nama baay'eetu laal ishiin bareedduudha caqacaqeenii. Nama baay'eetu. Nama baay'eetu laal ishiin nama baay'eetu haadha manaa kabajisiin jedhaadha. Abbaa manaa kee kabajisiin. Haadha manaa kabaji mataadha ishiin jedhu namni baay'ee. Abbaan manaa mataadha malee mataa miila hin godhin. Kanaaf kana fakkaataa isin jaallannaa baay'ee nu jajjabeechaa jirtu. Kunoo kanarra geenye kanaaf tiraanspoortii birrii meeqa dhangalaafne kun isinitti agarsiisa. Laaltanii laayikii gootan sabskraayibii gootan taanaan achi deemee dhufee yeroo manni kun xumuramu viidiyoo isinii waraabu. Qaxxadhee numan itti gala gudii keessan ilaala kanumarratti. Namni ammamii amma laalu nan laala. Of eeggadhaa. Banaatuma deemaati sabskraayibii godhaa hojii keessatti fufaashi. Anis sinan jaalladha gaafa isinii dhuftanii ijaarrattan anis yooyin ollaa kootti gaafa ijaarrattanii bishaan faan lagaa dhaqee isinii waraaba. Biyyaan bichaadhaan immoo bolokkeetti nan bitaafi. Hin haftee. Yaa faanii adda binyaan jiran. As ilaali bakka annaa buqee. Jedhaa sin jaalannaa. Sin jaallannaan jedhiin. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Sin jaallannaa maaltu fidere? Guyyaa gaarii isiniif. Jedhaa fayyaan oolaadhi malee sin jaallannaa ana ta'u asiruun sin jaallannaa taani qilleensa. Sin jaallannaa nu walumaa galatti. Lafa kamirra balaliitee deemte? Jaalalli koo bakkee hin daanga'u. Anatu sin jaallata yaada isin hin jiran anatu sin jaallata. Hundi keessan akka nu jaallattan beenna kun olaala faranjiin nu faran chaayinaa fi eenyu wal fuudhee jira Uganda. Yaa qalli dhuma biraamu. Ciao di makka. Ciao fayyata jedha kana mana irra naqxee kana shaarbu. Uffadhu kaa si naa qabedeen. Kanaafi fayyaa nu ta'a. Ciao. Viidiyoon biraan maalitti deemnetti?